Oromoon akka Oromootitti falaasama qaba. Waan itti dhugeeffatu tokko qaba. Waan itti dhugeeffatu keessaa inni guddaan Waaqni hunda dura uumamee jedha. Waaqni hunda dura uumamee deebisee immoo walaabuu uume, bishaan walaabuu uume. Walaabuu immoo deebi'ee bakka lamatti qooddamaadha. Lafaa fi samiitti qooddamaa. Kanaan ala samiin immoo bakka sadiitti akka qooddamu nan taa'u. Aduudha. Akkasumas immoo baatidha, hurjiidhaan akka wal qabatuu fi kana yayyaba shanan jedheeti nan inni waamu. Kana wajjiniin uumaa kana wajjiniin gaafa namni dhalatee eegalee irreeffannaan bakka itti geggeeffamu keessaa tokko horoo fi nadhootu jira. Achi keessaa horo kun ilmaan 7 akka horate dhugeeffannaa fi falaasafansaa keessatti jechuudha. Kun horoo wajjiniin wal qabatee tokko kan jiru kana keessatti immoo horoo isaan ala kan jiru nadhoo fi kuni 7 akka sanyii salganiititti bakka itti ilaalamutu jira. Kuni dhugeeffannaa fi amantaa san. So malkaa kana gaa horoon bakka gargar bahu walaabuu akka ta'ee fi walaabu immoo madda dhala namaa akka ta'eetitti dhugeeffata. Kana wajjin walitti qabsiifnee yeroo ilaallu yeroo sanii eegalee dhalli namaa iddoo itti waaqa raajeffatu, iddoo itti irreeffannaan turedha. Horoo bakki itti uumame jedhamee too ilaallamu immoo tulluu akka ta'e. So tulluu fi malkaan iddoo ulfoodha jechuudha. Iddoo itti irreeffatamuu jedhameeti kan amanamu. Hunda isaa kaasuu hin danda'u waan ta'eef yeroon qabu wajjiniin irreechoo maalinni kana keessaa kan jedhu san duwwaa kaasufani. Irreechi ayyaana galateeffannaati. Sirna galateeffannaati. Iddoo itti waaqaaf galata itti galchu malkaatti jechuudha. Malkaan nambirraa itti irreeffannu isa booda laaluu hin dandeenya. Akkasumas immoo irreeffannaan nan arfaasaa nan tulluu irratti geggeeffamutu jira. Isa ammaa kana gaa yoo ilaallu duratti sirriitti sintaayyoon kaasee ture. Tokkoffaa iddoo itti galateeffannu. Lammaffaa iddoo itti kadhannu. Oromoon achuma keessatti maal jedhaa? Yaa Waaqi kan darbeef galata keeti, kan dhufuuf abdii keetii jedha. Isa darbeef hin galateeffata, isa dhufuuf abdii isaa kadhannaadhaan ibsaa jechuudha. Kanaaf kana keessatti yoo ilaalle gaa irreechi eega kanaan akkasitti kaasne tokkoffaa riqicha uumaa fi uumamaa akka ta'eetitti. Akkuma Dr. Ganamaa calqaba irratti kaaste san iddoo uumaa fi uumama iddoo itti marga jiidhaa qabatee abaaboo keelloo qabatee irreecha birraa itti kadhatu kana akka ta'ee fi mallattoo eenyummaa, iddoo galateeffannaa, iddoo kadhannaa, iddoo tokkummaa sun immoo nan gosaanis, bifaanis, sanyiidhanis addan baafne fi kan hundumayyuu ammatu akka ta'eetitti hundi keenyayyuu yoo hubanne iddoo tokkummaatis akka ta'eetitti kaasna jechuudha. Kanaaf irreechi irree keenyaa nan jennu bakka tokkummaan jirutti, bakka wal kabajni jirutti, bakka jaalalli jirutti, bakka walitti dhufeenyi jirutti humna godhannaa. Kanaaf namni abbaatu nan ofii kabajata. Ulfeessaniitu ulfaatuu jedha Oromoo. Kanaaf akkaataa saniin yoo ilaalle aadaa keenya ta'uusaa yoo beekne sirna gadaa keessaa immoo calaqqee tokko kan miidhaginaa, aadaa nyaataa, aadaa uffannaa,
hundumtuu aadaa keenya keessatti kan ittiin ilaallu waan ta'eef kana sirriitti yoo ilaalle irreechi uumama ganamaa kaasetoo jedhe isa wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle aadaa keenya malee aaraa mitii jechuudha Oromoodhaaf. Bakka nageenyaati, bakka araaraati, waan margaa, waan keelloo daraaraati nan baateetoo deemu. Kanaaf haala kanaan yoo hubanne irreechi nan birraa nan amma dhukkee bonaa ulluuqnee raaree gannaa kana booruu gannaa kana keessa lufnee booqaa birraatitti bakka lagdi guute itti hir'atutti bakka firri walitti dhufutti abaaboo fi margaan malkaatti bahee tokko bakka itti waaqa isaa kadhatu jechuudha. Bakka nageenyaati, bakka safuuti, bakka rakkoon tokkoyyuu itti uumamuu hin dandeenye waan ta'eef kanarratti hubannoo argannee akka gandis nus sodaan akka nus walis sodaan siyaasa kamirraayyuu ilaalcha kamirraayyuu garaagarummaa qabnu hundumayyuu dhiifnee bakkeetti waaqa keenya galateeffanne kan darbeef waaqa keenya galateeffanne kan dhufuuf abdii fi kadhannaa waaqa keenyaaf itti galfannu waan ta'eef kana namni kamuu sirriitti hubachuu qaba. Bakka sodaan jiru atis hin dhaqxu inni biraas hin dhaqu. Faranjii fi yookaan biyya alaatii dhiisati. Kanaaf nuyi yoo nagaa keenya eeggan yoo wal kabajnu yoo wal ulfeessine garaagarummaa qabnu san haa bultu jennee bulfannee iddoo qaba waan hundumtu. Bakka itti garaagarummaa keenya yoo jiraatellee itti deebinee too ilaallan mariidhaan gaaddisa jalatti furannu barbaaddachuudha malee bakkee itti ofiifis wal sodaannee gandis nu sodaatee irreechi nam miidhaginaan ta'e kun madda galiinan ta'e kun itti namni sodaatu ta'uu danda'uu hin qabu waan ta'eef kana sirriitti namni keenyas hubachuu qaba ormis nu hubachuu qaba kan jedhu sanan yaada qabaa jechuudha.